والجيني سامو هل كان يفوقوا جان قبضو ها بالبلي ساعة سيرو هند ساعة الدبي أمر بيزيد سارتو بكوكي يبو ابنا إلى لمي كيسا ما بدوشادو من نتمر تستان ما في تونا نجد أكنا ما بيجر جالله بيجر كمني ما نتاسستان بيجاكو ننجالد ميدا ما في ركودس أبوي هم بربادو كنافو أمو وانتو كساني بوسون دندو أما جريني كي جنجراتو فدا أوكي Nyuda. Sena. كم نجس ما جرت نجا كم نجا فيادا ما جرت ayo tiye bagana gaan we dani sinakame gare بيتي كم biyiti yakuma isin beytan sanu wa manjijira كم يا ستا achoya إيه Enyut. Seni jala. Tai. كم جان طيب ayo kami نجا ya fayada ayo akka طيب gari Bagana gaan dhuftanga. bagana gaan we ilma hokan Nagay gari kami wa biyya barattani. amuma dofne gai barun weluma Hai. anuma dalagame Kago ayo gati ate gati basni. أنا بيزي أبو تكو تجلسي Aga gammat yondano. قلتهم fayyarka Akkami qilleensi biyya kanaa khanya gon manje ogai kami khaisan kun eenyu waamit akkami haalli biyyaa oo haalli biyyaa haalli biyyaa maaltu jira gaayyo biti gabrummaa qabamtee jirti hai maaltu jira gaa isinuma gad eegu jirti fayyarka isinoo maalit jirtan nuti maalitti jirra obsu bakana faatu waan itti jiru beeka isaanumaa nuu wayii jira jee horii awwala biyyaa rabbiiti maal jechuu isaati ayyo أيو جالا وجنا تكارون نك نيرون دما تاي واحد ابن أمة كينيا واحد أفنك أبسو كينيا كوفو بدي سجالت atakaaroo fi dadhabina qofa dubbachaa jiru an kan dubbachaa jiru dhugaadha amaluma keenyas ta'ee namni keenya dhugaa dhaga'uuf fedhu obsa afaan deemanii qabsoon keenya asirra ga'e biyyatti akkas ta'e abalu faan akkas godhan jedhanii deemanii odeessaa oolu garuu qabsoon keenya taakku takkallee fuulduratti siqaan jiru waggaa 30 guutuu sabni qabsaa'ee jira jaamu tokko akkamiin bilisummaa isaa dhabu akkamiin bilisummaa isaa dhabu kurraajiidha waan sammuun namaan fudhan mataa kakkoo gad hin seenu amma biyyarraa dhufte haala biyyatti geggeeffamaa jiru beektu nama keenya meeqa fichisiisaa jiru barattoota barnootarraa hojjetaa hojiirraa buqqisanii maatii diiganii jireenya isaanii bittinneessanii rakkoo adda addaatti irraan gahaa jiru kana kan isin godhaa jirtan kana kan isin qabsoodhaaf waa godhaa jirtan
olola deemtanii gorraa odeessuu qofata bu'aan keessa. Yaa Caalaa dubbii tee dhagee kanammaati jechaa jirtu kun kan diinni keenya halkanii fi guyyaa ittiin gurra nu duuchu qabsoon Oromoo badde qabsaa'onni Oromoo bade jedhanii isaan ittiin nu afaan faajjessuuf garaa nu murachiisuuf nu dadhabsiisuuf yaalan akka diinni keenya abjootuttis ta'e garuu nuti sadarkaa sanirra hin jirru qabsaa'onni keenyaas qabsoo godhu jiran qabsoon teenyas fuulduratti deemaa jirti wanni ammaati haasaa jirtu kun waan yoomiyyuu taanaan nuti dhaga'uu hin feene waan Oromoon dhaga'uu hin barbaanne waan anilleen waan akkasii dhaga'uu hin barbaadu maal taate haadhatoo? Ayyo isi Caalaa wajjin takaaroo inni akkuma siin jedhe inni hundumaa taa'ee waa'ee dadhabina uummata keenya waa'ee laafina qabsoo keenyaa odeessuu jaallata malee yoo akkas goona yoo sillee qabsoon keenya fuulduratti tarkaanfata jedhee guyyaa tokko taa'ee yaadee hin beeku yeroo hundaa taa'ee haaba qeequu nama qeequu waan hojiinsa xiqilfatee taa'ee qomoo nama machaa'u haala siyaasa namaatiin haala siyaasa namaa ilaalee nama nyaachaa'udha malee waan dalagu kaleessa kana ture kana raawwadhe qabsaan ture ana abbaa biyyaatti sabbuunaadha ofiin jedha malee har'a waa tokkoon godha waan buusaa hin jedhu gochaasa kaleessaatiin irra jiraachuu barbaada waan dura fi walgahii ummati Oromoo godhatu irratti argamee waan isarraa fiisu tokko raawwatiin beeku saantima shirfii tokko shirfii dhaaba kan gumaachiin beeku qabsoo kanaaf gumaachiin beeku garuu hayyuu qeeqasatu caala arraba dheerata beekaansi malee hin jiru haadhaa fi ilmoodhaan mataa nu goran galchina akka jibba gorra deemta joodeessa kananiisa. Bai siya baasu. Gaadsi mee qoricha natti kenname. Mali ya Rabbi ya Gofta maaf nama hoodaa na goota maaf kana natti agarsiista ajjeefamuu fi dararamuun qooda keenya maaliif ta'a yaa Rabbi abaarsa maal qabna yaa Rabbi maaf kana nu agarsiifta Jolleto yaanni isaanii akkasi bittinnaa'ee arguu hin barbaadu dhaga'uus hin fedhu yaa Rabbi maal yaa Gooftaa diliin akkanaa maal gabrummaan gama keetirraa nutti taate moo akkami Obsa ayo me damsa gabaabaa tokkoon qaba ijoollee na yaamime maal taate ayo maali lakki ayo haalli dhiyeenya kanaa nagammachiisaa hin jiru abdii na murachiisaa jira wannin isinirraa argaa jiru
ميدمي جولنا يا بي هاي كامي أيوه هلو تعالى أكم Segala. فيا Ya gitu. نجا ساكت مي أيوة تبي يديمو في سبربادة أما كنت Kasih. يا Ayat panjang. قلتو تعال مال قدسي ما يسبب إيه كده كنا ما تعال Enggak. Mal lagu maaf nih om teh. نجا نجاني وكسته أجايا يا جوليتو أنا اللين قام بيا قالوا وأنا ديموف أمسة تكاتو كويسين أمدي قالوا بربادي خنافيني سيامي يا جوليتو يا دخيسن خنا كنا قرقر بتناي خنا أرجو هنفدو وكانت اسم براديمون هدو قرانا نياتي يون تنده في خرر اسم خايتي اسم براديما أيو بيتي تينيا قبرمان قبم تجرتي الماخو هركا دينا خيس جرتي نمني قبرما خيس باسو نوهي درققو رموتي جتني دابتشوك أبدن مالي هالا كانتي بيتين يدربتني إيسو سن الرجاء إسنيتو بيا نقها جرا بيا فرنجي جرتني دلقتني جراتو جرتني بقافاتي جرهم وقود أغنيو مرقانيك أباني بيا سنت دبتني بلسما ديساني فالمچوني دنديساني أصو أكاسي دنديساني مو أكانت ديساني خررن جرتني عندكم سري متيتي أما أبدي بيتي سنرا دون لا داتي أكنا قلت تنين فدا هو أدا نفسنا مي Ya ada uksa. Jechuun ni kaleessa fi jechaa turte sun edda hirriba na dhorke. Anis waa yaadaan bulle. Garuu wallaalli nama balleessa. Jireenya namaa barbadeessa. Qabeenya kee diinaaf silaachisa. Waa cufa dhugaanatti fakkaatee jireenya koo irra guddaa isaa karaa sirriirra akka hin turin arra hubadheera. Otoon ifiitootii guyyaa tokkollee waan hojjetin olola isaan irratti oofuun hamilee isaa moozuun ture. Garuu yeroon kana gochaa ture san Oromoo irratti hammeenya yaaduu kootii miti. Karaan ayyaadaa ture sun karaa sirrii natti fakkaateeti. Gahee koon raawwadha qabsoo bilisummaa Oromootiif gahee koon raawwadha kan jedhuun ture. Garuu karaa sirriirra akka hin turin arra hubadheera. Yaa aayyoo koo, yaa harmee koo, yaa haadha koo kan balleeksine waaqa malee hin jiru. Dhiifama naa godhi yaa haadha ta'u. Kana hubachuu keetiif gammachuu guddaan dhagahama haadha ta'uu waan illee dhiifama sii godhe.
akkasuma obsaatis yeroo dheeraadhaaf hedduu sii wajji wal mormuudhaaf waan hin tureef atis obboleessa koo dhiifama akkanaa gootuun si gaafadha. Guddaa galatoom kun hundumtuu sii galee gaabbuu keef guddaan gammada. Obsa yaa jaala kiyya obsa wanni nan duraan keessa ture sun amma dhaga'amaa jira. Kanaafuu araaraa jalqabee akkan si cinaa dhaabbadhu akkan qabsaa'uu waadaan siif seena. Kanaafuu yaa jaala kiyya obsa milkiidhaa fi injifannoodhaan diina keenya irratti siif hawwa. Yoo jiraatte lubbuudhaan immoo wal arguu waa hin oollu. Yoo kufte immoo seenaan cufti si haa yaadattu. Injifannoo keenya siin jedhu. Yaaddisi caala na dhagaa an kana booda astaa qofaadhaan waa'ee qabsoof waa'ee bilisummaa odeessuu hin barbaadu. Amma muradhe guyyichis haaf nagaa qabsaa'utu narra jira. Amma muradheera nan deema guyyichis har'a. Obsa anis si wajji guyyichi har'a. Kalian dhaga'uu ililtaan hin jiru. In dhageessis waan akka dhaga'amu. Eega sa'a 8 kan ijoolleen kun dirree kana hunda dacha'anii gangalatanii mallas ta'anii Oromoo Obbiidoo qabsaa'aa isin achuma teettanii harkillee hin jiru. Namni waan ofiititti hin boonne inni nuu namaa miti. Bareedes, fokkates, toles, hammaates afaan keetiin sagalee ati beeytuun dooyin Oromoo isinii qophaa'ee dirree kanarra isinii qophaa'e. Kun nama hin gammachiisu. Eega hangana gammanne kaagalaafuu halkan itti fufaanuu hoonas jira olifnoonni biroo as guutanii jiranii eenyutu waan kana godhe mallas ima dhugaan dhufee mallas tahee as jira moo mallas tahee nama biroo dalage mee jara saniin takka takkaan wal isin barsiisa namni tokkollee taa'ee akka achii harka dha'uuf hundi keessan taatanii kabajaa fi jaalala ijoollee tanaa qabdan garsiisuu qabdan harka dhayaa. Maqaan doo'icha kanaa guyyicha har'aa jedha. Taphattoonni doo'ii akka obsaatti Salamoon Abaaku harka Salamoon. Har'aaf akka obsaatti boru ammoo akka warra Hollywood keessaa taphatu sanitti warra star Oromoo jennee kaaseeta isaa maqaa isaatiin barbaannee bitannu keessaa nama tokko hin dhageenye harkaan isaa. Gaaddiseenoo hoggu tokko garas garagaltee hoggu tokko qabsooytuu taatee ibsaa koo deemii kufi ani si boodaan dhufa jette akka gaaddiseetti iftu. Harka isitti aansitee bifaan mallas illee fakkaachuu dhabu akka mallas tahee garuu mallas seetanii akka hin jibbine ammoo akka mallasitti obbo Baay'isaa.
namni nama fokkatutti illee hin fakkaatu malee silaa mataa afaan qabaanne dheerama akka Mallasiin isan fakkaatu garuu sammuudhaan Mallasiin hin fakkaatu. Mallasitti aansee akka dantaa haajaa alaatti ambaasii biyya alaa jiru irratti warra dhibdee uummata Oromoo murteessaa jiru warra Washington DC'tti waajjira ABO cufuudhaaf halkanii guyyaa dalagaa jiran warra akka Wucci Guddaa Ministeeritti kan dalagaa jiru kan nuti yoo jabaanne malee nurratti dalaganii asitti illee nu jalaa hafaan jirre ka akka jara sanii ta'ee dalagaa jiru obbo Jamaal Galchoo. Akkasumatti akkuma kaleessa koofiyaa uffatanii Oromoo ganda deemanii Harargee keessatti Baaleen Wallagga kutaa Oromoo keessa deemanii daa'imman keenya osoo hin hafne haawwan keenya osoo namni xiqqaa guddaa keenya afaan qawweetiin warra bulchuudhaan baran akka itti gaafatamaa abbaa waraana ittisaatti tahee kan dalagaa ture garuu isaa miti Gammachuu Baruu. Harka dhaga'u. Kanatti aansee akaadameetikaa basaasa Oromoo keessa ijaaree Tigreedhaan qofa osoo hin taane Oromoo dantaaf qabeenyaan bitamtuun bitee akka inni taa'ee dubbate sanitti Harargeen dhalatte Arsiin dhalatte Wallagga dhalatte ijoollee hundeen abbaan tokko Oromoo diina tokko malee lama hin qabne ofii waliin diina nu godhanii mallaqaan namaan afaanii waan hundaan bitanii gara damee itti isaaniitiin gochaa diinni har'a nurra dalagaa jiru ofirra dalagaa jirra san akka abbaa ittisaa ta'ee yookaan akka nagahee eeduu isaaniititti kamattile obbo Milkaa'oo jechi isaa jajjaba afaan Tigrees akkasi jajjabaatanii ummata miliyoona kana nu bulchanii jabinni kenna ammoo isaan gaaf tokko ofirraa harcaas ni jabaanna kan biroo akka caalaatti ammoo caalaan gaafa duraa dubbiin qabsoo galuu fi diddee ganda keessa deemee qabsoo nurraa dhiisi qabsoon maali jedhee maqaa qabsoo Oromootiin Keniyaa haa ta'u Jibuutii bahee eegaas dhufe kaaseeta Amaaraa muuziqaa makiinaa isaa keessa kaatee taphataa bahee dubbiin maayyii galtee fi sibiraa dhafuu qabsottiin deema jedhee kan dalage ammoo akka caalaatti Jamaala Haajii. Kanatti aansee akka qajeelaatti ammoo kan dalage obbo Ibsaa Abdii oppiidota santaanii warra dalagan afaan Oromoo dubbachaa aadaa Oromoo hiddaan Oromoo keessaa bahanii warra sammuudhaa fi qabeenyaaf Oromoo bitamanii Oromoo irra dalagaa jiran kan kaleessaas har'as Oromoo gabroomsan har'a gantoota akka ta'an inni garuu gantuumi gantoota san fakkaatee dalage malee harka naa kennaafi. Saartuttiin tarakaa saartuun akka isin taatee dalage sanillee isinuu agartanii an dubbachuu hin danda'u saartuun taatee tan dalage aadde Faayoo. Faayoon hogguu feete haadha taatee umriin isii 15 umrii 50 mattiltee hogguu feete qabsooytuu qabsoo Oromootiif hadooddu tan siyaasaadhaan bilchaatte taatee tan dalage tan boruu artiistota Oromoon qaban keessa bakka guddaa nu qabatti jennee yaannu saartuudhaaf harka naa dabalaafe. Kanatti aansee turattiin dabra turaalleen akkasuma Oromoota dantaan bitamanillee ta'u waa'ee ilaalcha Oromoo irratti ilaalcha hamaa kan qabne isa ammoo akka turaatti Gammachiis. Isinis dubbiin illee galuu fi dhabdu akka haadha warra isaa taatee tan dalage ammoo
Adde Asteer mucayoo bareedduu san harka naa kennaafi. Wanni tokko yeroo dalagamu sammuu namootaa gaafata. Oromoon nama sammuu qabu nama jajjabaa hedduu qabna. Oromoon ufii dalaguu dadhabe malee beekaa meeqa qabna. Beekaan kenna ufiif ta'uu dadhabee alagaaf taya. Doktoroonni kenna, profeesaroonni kenna hanga bu'aa Oromoof buusan caalaa mootummaa Itoophiyaatiif buusaa turan buusaas jiran jechuudha. Beektota Oromoo kana qofaami. Artiistoonni Oromoo warra diraamaa barreessuu danda'an, warra kitaaba barreessuu danda'an hedduu qabna. Garuu ammoo sammuu qaban san uummata kanaaf oolchuu hin dandeenye. Waan asi qindaa'e kana eenyu qindeesse, eenyu barreesse, eenyu waliin fide. Akkuma salphat dhufe ijoollee kun akka salphatti asirra bahanii lakki waan danda'uun dandeettii qabus achi kaa'ee yeroo isaa sitti gubee ummata kootiif waan godha jedhee kan yaade diraamaan kiyyaani qopheesses maqaan isaa dararaa maatiitii sanii miti jechuudha. Namni waan kana qopheessaa ni barreessaa akkasuma qindeessaa ta'ee kan dalagee daraaraa maatii. Daraaraa maatii nama hinaaffaan itti jiru akka kootiitiif kan Sidaama laalee hinaafu, kan Somaalee laalee hinaafu, kan sa Oromoo afaan Oromoo aadaan qabu afaan Oromoo siyaasaa malee aadatti jijjiiramu walleen ta'u wallisan ta'u diraamaan ta'u jedhee warra akka koo hinaafaa tureef warra ammoo ka Oromoo dhabee deemee ka Sidaamaatiif ka Somaalee bitataa baheef furmaata ta'e daraaraan. Kanaaf irra deebi'ee harka naa laadhaafi. Kanuma wajjin qopheessitoonni waan kana irratti isaanii wajjin dadhabaniitiniin waan kana qindeessanis namoonni daraaraan naa himan hedduutu jira. Isin hundinuu nuti hundi kennaa'u waan Oromoon qopheesse ijoolleen Oromoo qopheessite arguu fi daawwachuu kennaaf bakka walumaan gammanne sirba kanaan nu wajjin hundi kenna bakkuma dhaabbannu taphanna jechuudha. Makaako namni beene jira. Abiin jundi naan jira nana.
يومين سلامك